Shamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu dagatina. Eeyyeega akkuma yeroo darbee saayinsii wal simataa kutaa torbaffaa boqonnaa tokkoffaa kaasnee hanga boqonnaa arfaffaatti ilaallee turre. Har'a immoo boqonnaa shanaffaa barannoo shanaffaa mata duree lubbuu qabeeyyii heddumina isaanii. Lubbuu qabeeyyii yookiin heddumina isaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. Lubbuu qabeeyyii gaafa jennu fi heddumina isaanii gaafa ilaallu lubbuu qabeeyyii warreen ta'an wantoota lubbuudhaan lafa kanarra jiraatan hunda kan of keessatti hammatu lubbuu qabeeyyii jedhamu. Isaanis immoo amaloota lubbuu qabeeyyii yookiin uumama isaanii keessatti lubbuu qabeeyyiin amaloota akkamii akka isaan qabanii jechuudha. Lubbuu maleeyyii fi lubbuu qabeeyyii hedduu garaagarummaa hedduutu jira. Lubbuu maleeyyii yookiin warra lubbuu hin qabne jedhamanii warreen beekaman keessatti yookiin immoo lubbuu maleeyyii warreen jedhaman wantoota amala lubbuu hin agarsiifne jechuudha. Lubbuu qabeeyyiin immoo orgaanizimoota amala lubbuu agarsiisan jechuudha. Lubbuu yookiin socho'uu waan dubbachuu, nyaachuu, dhuguu fi kanneen kana fakkaatan agarsiisan. Amaloonni lubbuu qabeeyyii kunneenis guddachuu, wal horuu, bir'achuu yookiin rifachuu, meetaaboolizimii gaggeessuu yookiin isaan waan nyaata sana gara alaatti baasuu, socho'uu, bakkaa bakkatti deemuu, bakkaa bakkatti raafamuu, hargansuu, naannootti madaquu fi kanneen kana fakkaatanidha. Warreen qaban warreen lubbuu qabeeyyii jedhamu. Warreen lubbuu maleeyyii warreen jedhaman immoo warreen faallaa kanaa ta'an socho'uu kan hin dandeenye, guddachuu kan hin dandeenye, wal horuu kan hin dandeenye, bir'achuu kan hin dandeenye, meetaaboolizimii gaggeessuu kan hin dandeenye, harganuu kan hin dandeenyee fi naannootti madaquu kan hin dandeenye lubbuu maleeyyii jedhamanii beekamu jechuudha. Isaan tokko tokko isaanii gaafa ilaallu gabatee kana keessatti garaagarummaa isaanii gaafa ilaallu lubbuu qabeeyyiin ni sooratu, lubbuu maleeyyiin hin sooratanii, ni harganuu, lubbuu maleeyyiin argananii, warri lubbuu qabeeyyii ta'an wal horuu, warri maleeyyiin garuu waliin horanii ni guddatu, hin guddatan, meetaaboolizimii gaggeessu, meetaaboolizimii hin gaggeessanii, ni bir'atu, hin bir'atan sila gogaadhaa yookiin lubbuun keessa hin jiru waan ta'eef socho'uun socho'anii. Kanaaf garaagarummaa akkasii qabaatu jechuudha. Lubbuu qabeeyyiif lubbuu maleeyyii jedhee kan saayinsiin barsiisuu jechuudha. Kanaaf garaagarummaa akkasii ni qabaata jechuudha. Inni kan biraanii ramaddii fi maqaa saayinsiiwwan orgaanizimoota kanaati. Maqaawwan yookiin ramaddiiwwan orgaanizimoota kana kan nuti jennu sanyiiwwan lubbuu qabeeyyii adda addaa hedduutu dachee kanarratti argamu. Akka qorannoon agarsiisutti sanyiiwwan lubbuu qabeeyyii addunyaa kanarratti argaman gara miliyoona 9 ta'uu jedhamee tilmaamamaa jechuudha. Yookiin lubbuu kan qaban, kan guddatan, kan harganan, kan meetaaboolizimii gaggeessan jechuudha. Kanaaf miliyoona 9 ta'uu jedhanii tilmaamamaa jechuudha. Lubbuu qabeeyyiin addunyaa kanarratti immoo argaman hedduun wanta waa'ee isaanii beekuuf qo'achuuf kanneen wal fakkaatan walitti fiduun ramaduun barbaachisaa ta'e argame jechuudha. Malee lubbuu qabeeyyii amaloota waliin qaban irratti hundaa'uun kanneen wal fakkaatan walitti gurmeessuu ramadan ramaddii lubbuu qabeeyyii jedhameetu beekama jechuudha. Dameen baayoloojii waa'ee ramaddii lubbuu qabeeyyii kana to'atu immoo taaksonoomii jedhameetu beekama jechuudha. Kan eenyu qo'atu hin jedhe kan baayoloojii ramaddii lubbuu qabeeyyii kan qo'atu taaksonoomii jedhama. Inni kan biraan barbaachisummaa ramaddii lubbuu qabeeyyii kanaati. Maaliif ramaduun barbaachisa yookiin walitti fidanii ramaddii laachuunii fi maaliif barbaachisee miliyoona 9 ol ta'u jiru arga jennee immoo ramaddiin lubbuu qabeeyyii faayidaan isaanii tokkoffaa orgaanizimoota wal fakkaatan bakka tokkotti gurmeessuun waa'ee isaanii fageenyaan qo'achuuf akka nama gargaaruuf maqaa orgaanizimoota naannoo tokko naannoo biraarraa adda waan ta'eef maqaa orgaanizimoota saayintistoonni addunyaatti walii galan moggaasuuf, orgaanizimoota addaan baasanii beekuuf, qorannoo orgaanizimoota salphisuu fi kanneen kana fakkaatan fayyadamuuf barbaachisummaan ramaddii lubbuu qabeeyyii kana barbaachisaa ta'e jechuudha. Inni kan biraan maqaa saayinsawaa orgaanizimoota kana immoo gaafa ilaallu maqaan isaanii baay'een maqaa saayintistoota qo'atanii yookiin immoo argatanii illee ni moggaafama jechuudha yeroo tokko tokko. Maqaawwan kun egaa
maal fa'aa keessatti ramadamu? Orgaanizimoota lubbuu qabeeyyii iddoo garaagaraatti afaan addaatiin maqaa adda addaatiin akka isaan waamaman illee ni taasisa jechuudha. Maqaan namaa afaan Oromootiin nama jedha. Yommuu jedhu afaan Amaaraatiin sawuu jedha. Garaagarummaa guddaa qaba jechuudha kun. Afaan Ingiliffaan immoo uumanidha. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Yoo walitti iddoo tokkotti dhufe garuu waan jecha tokko qabaachuu danda'a ture jechuudha. Afaan biroon yeroo birootti immoo maqaa biroo qabaachuu danda'a. Kun immoo irratti walii galuuf rakkisaa ta'e jechuudha. Maqaan orgaanizimii tokko iddoo adda addaatti akka adda adda hin taaneef immoo maal ta'e ramaddiin kennamee fi taaksonoomii kan jedhamu sun qo'atanii jechuudha. Maqaa adda addaa waamamuun maqaa naannoo jedhama jechuudha. Kanaafuu rakkoolee kana hambisuuf addunyaa irratti orgaanizimoonni tokko maqaa tokko akka argamu waamamuuf maqaa saayinsawaa moggaasuun barbaachisaa ta'e. Fakkeenyaaf maqaan saayinsawaa namaa addunyaa irratti Homo saapiyaansii yookiin nama biyya lafaa kanarra tureen fa'aa kan moggaasan Homo saapiyaansii jedhamuun kan inni beekamu. Maqaa saayinsawaa jechoota lama of keessaa qaban isaanis maqaa qaccee fi maqaa sanyii kan of keessatti qabatu. Maqaa sanyii fi maqaa qaccee of keessatti qabatuun illee akka moggaafamu maal ta'a? Ramaddiin kennamuufiin barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan immoo Homo saapiyensii jedhamuun immoo maqaan saayinsawaa namaati jechuudha. Nama hundarratti maali? Homo saapiyensii jedhamuun nama ta'uu isaati jechuudha. Inni jalqabaa maqaa qaccee orgaanizimii sun keessatti argamu mul'isaa jechuudha. Maqaan lammaffaa immoo maqaa sanyii mul'isa. Moggaasni maqaa kun immoo moggaasa maqlamee jedhameetu beekamaa jechuudha. Moggaasa maqlamee yookiin baayoonomiyaal noomeen kaalcherii jedhama jechuudha. Namni yeroo jalqabaaf orgaanizimoota akkaataa fakkeenyaa fi garaagarummaa isaanii ramaddii gaggeessuun moggaasa maqlamee moggaase Kaarlos Liinas jedhama. Innis 17 hanga 1778 kan jiraatedha jechuudha. Innis kanarratti kan ka'e abbaa taaksonoomii jedhamee illee beekamee jira jechuudha. Eenyu Kaarlos yookiin abbaa taaksonoomii jedhamuudhaan illee waamamaa kan inni turee fi addunyaa irratti beekamtii akka argatee darbedha jechuudha. Bara jiraate keessatti. Kanaaf maqaa moggaasuuf ramaddii kennuunii fi kanaaf barbaachisa jechuudha. Inni kan biraan fakkeenyaaf maqaa saayinsawaa orgaanizimoota muraasaa keessaa kan nama yookiin nama yeroo kaanu nama Homo saapiyensii yookiin Homo saapiyensii kan jedhamu saree kaanis faamilaarisii maangoo maangiferaa indikaa boqqolloo ziyaa meezii baaqilaa fooziyoolaasii valgaarisii waddeessa koordiyaa afrikaanaa kan jedhamullee maqaa maalli maqaa waliigalaa yookiin immoo jeeneraalii kan ta'e akkanaatti maqaa moggaafataniiru jechuudha. Kanaan adda baasuun danda'ama yookiin ramaddiin isaanii barbaachisummaan isaa kanaaf barbaachisaa ta'e argamaa jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin egaa maqaan saayinsawaa orgaanizimoota maqaa qaccee fi maqaa sanyii of keessaa qaban immoo qubeen jalqaba maalidha? Maqaa qaccee qubee guddaan yeroo eegalu maqaan sanyii immoo qubee xiqqaan barreeffama jechuudha. Fakkeenyaaf Homo saapiyensii Homo inni jedhu qubee guddaan barreeffama. Saapiyensii kan jedhu garuu gidduu waan ta'eef qubee xiqqaatiin barreeffama jechuudha. Sanyii fi qaccee ta'etu addaan bahee barraa'ama waan ta'eef jechuudha. Kana jechuun egaa Homoon qubee guddaan kan jalqabe yoo maal ta'u saayinsiin yookiin saapiyensiin immoo qubee xiqqaadhaan barreeffama kaapitaal. Kompiitaraan yeroo barreeffamu immoo istaalikii yookiin immoo saapiyensii ta'a jechuudha. Yommuu kana harkaan barreeffamu garuu kophaatti jala maal sararamee Homo saapiyensii jedhameetu moggaafamaa jechuudha. Tokko tokko isaanii fi haala kanaatiin ilaalleetu qaccee fi sanyii isaanii adda baasna jechuudha. Sadarkaalee ramaddii orgaanizimootaan kan bira ramaddii sadarkaalee orgaanizimootaa kana gaafa sadarkaatti baasnee ilaallu tokko tokko isaaniitti gulantaawwan torbatu jiru. Sadarkaalee yookiin ramaddii kan keessatti gulantaa ramaddii torbatu jiru jechuudha. Ramaddii torbatu jiraatu. Ramaddii torbatu jiraatan keessaa maal ta'u jechuudha. Tokkoffaa mootummaa kan jedhu uummata murna gita ordinarii warra fi qaccee fi sanyii jedhameetu ni beekama jechuudha. Kun egaa gulantaa yookiin sadarkaalee ramaddii isaa keessatti jechuudha. Sadarkaawwan ramaddii isaanii keessatti egaa xiqqaarraa gara guddaatti yeroo deemu sanyiirraa gara mootummaatti deema jechuudha. Kun immoo
guddaarraa gara xiqqaatti, mootummaarraa gara sanyiitti yeroo deemu guddaarraa gara xiqqaatti, xiqqaarraa gara guddaatti deemsisnee ramaddiiwwan orgaanizimootaa kana beekuu dandeenya jechuudha. Kanaaf guddaa fi xiqqaasaa irratti piraamidii kana irratti ilaaluu dandeenya. Haala inni ittiin taa'ee jiru jechuudha. Piraamidii kana irratti gaafa ilaallu heddumina xiqqaa sanyii fi heddumina guddaa mootummaarraa yeroo kaanu asii gadi gaafa mootummaa murna gita orderii warra qaccee sanyiidha jechuudha. Xiqqaarraa gaafa asii ol deessun immoo sanyii qaccee warra orderii gita murnaaf mootummaa ta'a jechuudha. Kanaaf asii olii fi asii gadee yookiin guddinaaf xiqqeenya isaanii irratti yeroo hundoofne ramadnuufi jechuudha. Inni kan biraan mootummaa jechuun ramaddii orgaanizimoota keessatti sadarkaa guddaa fi bal'aa ta'e kan qabu mootummaadha jechuudha. Mootummaan gulantaa olaanaa fi kanneen hafan mara of jalatti kan hammatu fakkeenyaaf mootummaan biqiltoota hundaa of jalaa qaba. Mootummaan fangasoota hunda of keessaa qaba. Murni mootummaa ta'anii kan argamu gitaawwan wal fakkaatan murna tokko jalatti ramadu. Fakkeenyaaf gitni qurxummiilee, amfibiyaanota, reeptaayiloota, allaattiiwwanii fi hoosiftoota murna kordaataa jedhamu jalatti maal ta'u jalatti ramadamu jechuudha. Kanaaf tokko tokkoon isaanii kan haala kanaatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Sadarkaa isaan ittiin ramadamanii. Inni sadaffaan gita inni ordinarii yookiin immoo amaloota walitti dhiyeenya qaban of keessatti hammatu immoo gita jedhama jechuudha. Ordarii warra adda addaa amaloota walitti dhiyeenya qaban of keessatti hammatanii amaloota isaaniidhaan kan ofitti hammatu jechuudha. Warri qaccee amaloota wal fakkaatan qaban keessatti innis qaccee isaaniitiin sanyii isaanii wajjin of keessatti qabateetu kan inni argamuu fi leencaa fi qeerransi qaccee tokko jalatti ramadamu. Qacceen isaanii maalidha? Paanteeraa jedhama jechuudha. Kanaaf tokko tokko isaanii warreen isaan jalatti qaccee isaanii ramadamanii maal goona qoqqoodne ilaaluudhaan beekuu yookiin immoo baruu akka nu dandeessudha jechuudha. Inni kan biraanii leenca paanteeraa liyoo jedhama. Maqaan saayinsii hawaasa qeerransa paanteeraa taayigirisiidha. Maqaawwan qaccee fi tokko jalatti hammatamanii jiraniitiin walitti isaan fideera jechuudha. Inni kan biraan sanyii keessatti sanyiin sadarkaa ramaddii isa xiqqaa ta'e bu'uura taaksoonoomiitti sanyiin orgaanizimoota akaakuu tokko walirraa horuu danda'anii fi dhalattoonni isaaniitti fo'an kan wal horuu danda'anidha. Fakkeenyaaf nama, leenca, birbirsa, waddeessaa fi kana fakkaatan sanyii jalatti ramaduu dandeenya jechuudha. Sanyiin walirree wal fakkaatan wal jalatti ramaduu fi qaccee isaanii fi sanyii isaaniitiin kan inni walitti fiduudha jechuudha. Inni sadaffaan mootummaa lubbu qabeeyyiiti. Mootummaa lubbu qabeeyyii keessatti lubbu qabeeyyiin sirna ramaddii mootummaa meeqatti qoodamu isaanis tokko tokko isaanii gaafa ilaallu ramaddii mootummaa lubbu qabeeyyii sadarkaa irra gahee kana bira gahuudhaaf qorannoowwan hedduu gaggeeffamaniiru. Isaan keessaas immoo mootummoota biqiltootaa fi mootummoota bineeldotaatti adeemsa beekumsii fi teekinooloojii fooyya'aa dhufanii sadarkaa ammarra gahee jiru kanatti eekoloojistii kan jedhamuuti maal ta'e lammii biyya Ameerikaa ta'e RH Whitaker kan jedhamuutiin kan inni addaan bahe yookiin immoo kan inni beekamedha jechuudha. Kanaan namichi lammii biyya Ameerikaa kun bara 1969 yeroo jalqabaaf sirna ramaddii abbaa mootummaa shanii dhiyeesse jechuudha. Sirna ramaddii abbaa mootummaa shanii kana yeroo ammaa hojiirra oolanii jiran keessatti isaan tokko tokkoon isaanii kana fakkaatu mootummaa bineeldotaa, mootummaa biqiltootaa, mootummaa fangasootaa, mootummaa pirootestaa fi mootummaa mooneraa jedhamaniitu maal ta'anii jiru jechuudha. Beekamanii jiru jechuudha. Warreen kun shanan namicha biyya Ameerikaa RH Whitaker kan jedhamu bara 1969tti kan qo'ate yookiin immoo kan argate eekoloojistii nama barateetu kan argachuu danda'eetiin shanitti ishee qoodee ilaaleera jechuudha. Isaanis kun haala kanaatiin bakka shanitti argachuu dandeenya jechuudha. Haala fakkii keessatti qophaa'ee jiru kanaanii tokko tokkoon isaanii eessa keessatti galanii jiru kan jiru jechuudha. Mootummaa biqiltootaa keessatti warreen kana hunda of keessatti qabata. Mootummaa bineeldota kan hunda isaanii of keessatti qabatee jira. Mootummaa mooneraa gosoota raamulee hunda, mootummaa pirootestaa wantoota kan akka silipparii fakkaatanii kan hunda isaanii of jala qabatee jiru. Mootummaa fangasoota yookiin immoo waakkoo isa jennu sana kan of keessatti qabatee jiru hundi isaanii haala kanaatiin bakka shanitti namichi biyya Ameerikaa addaan qooduu danda'eera jechuudha. Mootummaa bineeldotaa keessatti orgaanizimoonni seelii hedduu fi seeliin isaanii iyyuu
Iyuukaariyootikii ta'edha jechuudha. Iyuukaariyootikii warreen ta'an maal jalattidha? Damee bineeldotaa jalatti kan ramadamanii ta'aniitu beekamu jechuudha. Kanaaf haala kana ta'edha. Bineeldonni kilooroofilii waan ta'an waan hin qabneef nyaata mataa isaanii qopheeffachuu hin danda'anii. Maaliif sababni isaa bineeldonni biqiloota qopheeffatan malee bineeldonni barbaaddataniitu nyaatu. Waan kana ta'eef heeterootiroofiksoota kanneen jedhamu. Bineeldonni nyaata isaanii biqiltootaa bineeldota biroo irraa argatu jedha. Akkasumas cichaa seelii kan hin qabnee fi bakka bakkatti socho'uu danda'anidha. Bineeldonni hammaan gosaan yookiin immoo facaatiin amalaan haalaan wal nyaata isaanii ittiin argataniin haala wal hormaataa fi kanneen kana fakkaataniin maal ta'u garaagarummaa qabaatu jechuudha. Garee gurguddoo mootummaa bineeldotaa keessatti immoo yeroo ilaallu garee tokko isaanii keessatti gareen bineensotaa yookiin bineeldotaa kunii tokkoffaa bineeldota lafee maleeyyii fi bineeldota lafee qabeeyyii jedhamanii beekamu. Bineeldota lafee dugdaa hin qabne. Mootummaa bineeldota lafee dugdaa qabaachuu fi dhabuu irratti hundaa'uun bakka gurguddoo lamaan kanatti qooda jechuudha. Lamaan kanatti gaafa qoodu warreen kana lamaan jechuudha. Tokkoffaa bineeldota lafee maleeyyii fi bineeldota lafee qabeeyyii warreen jedhamanidha jechuudha. Isaanii tokko isaanii kan bineeldonni lafee maleeyyii warreen jedhaman warreen lafee hin qabne jechuudha. Bineeldonni lafee maleeyyii kun bineeldota lafee dugdaa hin qabnedha jechuudha. Mootummaan bineeldotaa keessaa harka baay'ee yookiin gara 95% kan ta'u danda'u bineeldota lafee maleeyyii. Fakkeenyaaf bineeldota lafee maleeyyii kan ta'an kanneen akka billaacha, titiisa, daraa baaftuu, silmii, injiraan, ciilalluu, bookee busaa, raammolee, ispoonjota, galaanaa fi kan kana fakkaatan maalidha? Warreen lafee dugdaa hin qabnedha jechuudha. Yookiin lafee dugdaa warreen hin qabne haala kanaatiin bineeldota lubbu qabeeyyii lafee hin qabne jedhamanii kanneen beekaman keessatti yookiin immoo lafee maleeyyii jedhamanii kanneen beekaman keessatti jechuudha. Warreen kun hundi isaaniiyyuu warra lafee maleeyyii jedhamanii beekamanidha jechuudha. Bineeldonni kun lafee maleeyyii kun bineeldonni jireenya murtaa'aa lubbuu qabeeyyii jiraatanidha. Bineeldonni lafee maleeyyii kunis bakka jireenya mataa isaanii ni qabaatu. Fakkeenyaaf biidoollee bishaana'oo keessa kan jiraatan kanneen akka ispoonjota galaanaa, ulaa fi kan kana fakkaatan keessa jiraatu bishaan keessa jiraatu. Biidoollee lafaawaa keessa kan jiraatan immoo ilbiisota akka titiisaa, kanniisaa, rirmaa fi kan kana fakkaatan immoo bakkee keessa jiraatu biidoollee lafaawaa jedhamu isaanii jechuudha. Nafti ilbiisota bakka meeqatti qoodama? Isaanis immoo ni faadhaasee immoo sanyii bineeldota addunyaa kanarratti argaman keessa baay'een ilbiisotadha. Nafni ilbiisota bakka sadiitti kan inni qoodamu. Ilbiisota warreen jedhu warreen akka titiisa, kanniisaa jennuuni isaan ilbiisota warreen jedhaman keessatti ramadamu. Isaan inni qaamni isaanii maali? Nafni isaan ilbiisota bakka sadiitti qoodama. Tokkoffaa mataan, lammaffaa qomni, sadaffaa garaanidha jechuudha. Mataan kan jedhamu afaan anteenaa fi ija ofirraa qabaatu. Qoomni isaa miila mitiikaa yookiin cimdii sadii fi ilbiisota tokko irratti immoo koochoo ofirraa qabaatu jechuudha. Garaa irraa qaama wal hormaataa fi qaawwaa maaliiti? Ispaayirakilii kan ittiin ispaayirakilii kan ittiin maal godhan qilleensa gara keessaatti fudhatanii gara alaatti baasan ni qabaatu jechuudha. Ilbiisonni qaamolee ittiin beekaman keessaa muraasni qaama bakka sadiitti qoodame qabu, anteenaa fi ija, koompaawundii cimdii tokko qabu, miila tikaa cimdii sadii qabu. Baay'een isaanii immoo koochoo maaliiti? Koochoo cimdii lama qabu jechuudha. Garuu ilbiisonni tokko kanneen akka mixii, injiraan, tafkii fi kan kana fakkaatan koochoo hin qabanii jechuudha. Kanaaf amaloota akkasii qabaachuutiin ilbiisonni immoo ni beekamu jechuudha. Isaan keessaa kun inni tokkoffaan alaanaaf ilbiisota yookiin immoo gosa kanaan qabu koochoo ni qabu kanniisaa jechuudha. Anteenaa akkasii waa ittiin barbaadatan yookiin ittiin waraanan qabu. Mataa fi ija cimdii ta'e qabaatu. Ofirraati gamaaf gamaanaati jechuudha. Qomaallee ni qabaatu. Garaa ni qabaatu. Miila ni qabaatu jechuudha. Warreen kun alaaf nafa ilbiisotaa warreen jedhamanidha jechuudha. Caasaalee alaa nafaa billaachaa qo'achuu keessatti gareen ta'uun ilbiisota of eeggannoo qorachuun ni danda'ama. Bineeldota lafee qabeeyyii warreen jennu immoo bineeldonni lafee qabeeyyii warreen jedhaman warra lafee dugdaa qabanidha jechuudha. Lafee dugdaa warreen qaban immoo
bineeldota lafee dugdaa qabaachuu hin beekaman bineeldonni lafee qabeeyyii iskeelaatanii keessoo lafee fi morga irraa ijaarame qabaatu sirna narvii fi maashaa dagaagee onnee gola adda addaatti qoodamee fi qaama argansuu somba yookiin giilii qabu bineeldonni lafee qabeeyyii gita shanitti qoodamu. Isaanis gita qurxummiilee, gita amfibiyaanotaa, gita reeptaayilotaa, gita allaattiiwwanii fi gita hoosiftootaa jedhamaniitu bakka shanitti qoodamu. Isaan bakka shanitti qoodamuu danda'u jechuudha. Isaan keessaa inni tokko fangota gita qurxummiileeti. Amaloota beekamoo qurxummiilee qaban keessaa egaa inni tokkoffaani bishaan keessa kan isaan jiraatanii qaamni isaanii iskeeliin kan haguugamedha. Qaamni argansuu isaanii giilii jedhama yookiin immoo kan nama somba gaafa ta'u kan qurxummii immoo giilii kan jedhamu kan inni hargantu yookiin kan ishee hafuura baafattuu fi hafuura galchattuu jechuudha. Giiliin caasaa ovaarkulaamii jedhamu kan haguugamedha. Inni immoo giiliin isaanii yookiin immoo karaa inni hafuura baafatu sun immoo ovaarkulaamii kan jedhamu sanaan haguugamee akka inni argamullee ni beekama jechuudha. Inni kun gita qurxummiilee keessatti jechuudha. Qurxummiilee bishaan karaa afaan isaaniitiin fudhachuun immoo giilii isaanii keessatti maal godhu oksijiinii bishaan keessa jiru karaa ujummoo dhiiga isaaniitiin fudhachuun kaarboon daayoksaaydii qaama isaanii keessa jiru immoo bishaan waliin gara alaatti dabarsu jechuudha. Irra jireessi qurxummiilee egaa hanqaaquu buusuun wal horuu qurxummiin dhalaa hanqaaquu bishaan keessatti buusti. Hanqaaquun kun immoo sanyii kormaa waliin bishaan keessatti wal fudhatu. Kun immoo fertilaayizeeshinii qaama alaa jedhamuutiin kan gaggeeffamu keessatti ramadamti jechuudha. Eenyu qurxummiileen jechuudha. Kanaaf fertilaayizeeshinii qaamaan alaa keessatti yeroo bakkee irratti argitudha kan isheen wal quunnamtu jechuudha. Caasaa fiilmii jedhamtullee maal gooti ni qabaatti jechuudha. Fiin bishaan keessatti kallattii haala salphaatiin jiruuf yeroo bishaan daakan madaala qaama isaanii eeguu fi saffisa yookiin sochii dabaluuf yookiin hir'isuu isaan kan gargaarudha. Akkasuma teempireecharii qaama isaanii dhaabbataa miti. Yommuu teempireecharii naannoo dabalu teempireechariin qaama isaanii dabala. Akkasuma yommuu teempireechariin nu hir'atu teempireechariin qaama isaanii ni hir'ata. Kanaafuu ektooraa mootaa yookiin pooyii kiloo taarmootaa jedhamaniitu beekamu jechuudha. Ektootaarmootaa fi kiloo taarmootaa kanneen jedhamu of keessatti qabatuutiin qurxummiilee gola lamatti qoodamu. Isaanis immoo oorikilii tokkoffaa fi ventirikilii tokko qabaachuu isaaniitiin fakkeenyaaf qurxummiilee tilaapiyaa yookiin shaarkii fi kan kana fakkaatanii maal qabaatu oorikilii tokkoo fi ventirikilii tokko qabaachuutiin kan isaan beekaman keessattidha jechuudha. Qaawwa funyaanii isheetii, ija isheedha, afaan isheetii, ovaarkulaamii giilii ishee iddoo inni jiru yookiin iddoo itti ishee argamtudha. Fiinii paalkiinii innis akkasuma kallattii isheen ittiin argamtu yookiin kallattii isheen ittiin sochii adda addaa taasistu keessatti kan argamudha. Inni kan biraan sadaffaan gita amfibiyaanotaati. Gita amfibiyaanotaa keessattis amfibiyaanonni amaloota gurguddoo wal fakkeenya beekamoo amfibiyaanotaa keessaa warreen lafee qabeeyyii yeroo jalqabaa bishaan keessa gara lafaatti madaqanii jireenya lafarraa eegalan keessaa amaloota amfibiyaanonni ittiin beekamanidha jechuudha. Bishaan keessaa fi alarra jiraatu. Gogaan isaanii iskeeliin qabu. Qaamni argansuu isaanii giilii yookiin sombaa fi gogaa jiidhina qabudha. Sadarkaa jiisaa yookiin taadipooliitti bishaan keessa jiraachuun giiliin argamu. Onnee buloota sadiitti yookiin oorikilii lamaa fi ventirikilii tokko qoodame qabu. Ektootaarmota kan isaan kun immoo gita amfibiyaanotaa keessatti immoo amaloota kana qabaachuutiin amfibiyaanonni immoo ni beekamu jechuudha. Kanaaf garee amfibiyaanotaa keessatti jechuudha. Amfibiyaanota warreen akka raachaa fa'aa of keessatti kan qabatu jechuudha. Isaan kana dabalateetu fertilaayizeeshinii booda micireen uumame. Dhalli namaa raachaa gogaa mucucaataa fi jiidhina qaba. Luka fuulduraa gabaabaaf cimaa ta'e qabu. Luka duubaa dheeraa fi saaphanaawaa ta'e qaba. Mataa irraa afaanii fi funyaan qabdi jechuudha. Eenyu raachuun kan isheen fakkaattu keessaa inni tokko jechuudha. Inni sadaffaa irratti arginu gita reeptaayilotaati. Gosa reeptaayilotaa keessaa immoo amalootni reeptaayiloonni qabanii
bineeldota lafee qabeeyyii ta'anii fi baay'een isaanii lafarra jiraatanidha. Muraasni isaanii immoo bishaan keessa jiraatu. Gogaan isaanii gogaa fi iskeelii ofirraa qaba. Qaama hargansuu reeptaayilotaa immoo maalidha? Sombadha jechuudha. Kan reeptaayilotaa kun kan isaan ittiin argaman sombaanidha. Hargansuu isaanii kan isaan gaggeessan akka qurxummii giiliidhaan miti jechuudha. Fertilaayizeeshinii qaama keessaa gaggeessuun hanqaaquu seelii qabu lafarratti buusu tempireechara qaama isaanii dhaabbataa miti. Kanaafuu reeptaaloonni immoo eektoraa mootaa jedhamuutiin kan isaan beekaman isaan kun akkuma warra kaanii eektoraa mootaa jedhamuutiin kan beekamuu fi reeptaalota keessaa muraasni immoo kanneen akka bofaa, lootuu, jawwee, gaararraa, naacha, qocaa fi kanneen kana fakkaatan warreen kun warreen reeptaayiloota jedhamanii beekamanii fi yookiin immoo ektotaarmoota warreen jedhaman keessatti warreen ramadaman reeptaayilotaati jechuudha. Warreen kun warreen kana fakkaatanii qocaa, naacha, bofaa, lootuu warreen jedhaman kun warreen reeptaayilota keessatti ramadamanidha jechuudha. Gita allaattiiwwanii keessatti immoo allaattiiwwan maalidhaa kan isaan ittiin warreen kaan irraa adda ittiin ba'anii akkuma qurxummiilee amfiibiyyaanota reeptaayilotaa hoosiftoota bineeldota lafee qabeeyyiidha. Amaloota beekamoo allaattiiwwan ittiin beekaman keessaa immoo tokkoffaa irratti miila isaanii irra iskeelii qabu. Qaamni hargansuu isaanii sombadha. Fertilaayizeeshinii qaama keessaa gaggeessu onnee goloota afuritti qoodame hoorikilii lamaa fi ventirikilii lama qabanii fi kanneen kana fakkaatan kan qabanidha. Akkasumallee kan adda isaan taasisu allaattiiwwan hedduun isaanii kan balali'an yoo ta'u, muraasni isaanii kanneen akka guchii, peenguwiinii fi kan kana fakkaatan immoo balali'uu hin danda'anii. Allaattiiwwan ilkaanii hin qabanii garuu afaan soorata garaagaraattiin qabatan biikii yookiin qoffee boca adda addaa qabu ni qabaatu. Tempireechara qaamaa dhaabbataa ta'e waan qabaniif hoomotarmoota yookiin immoo indootarmoota jedhamanii beekamu. Fakkeenyaaf allaattiiwwan kanneen keessa muraasni kan akka bullaallaa, lukkuu, huummoo, joobira, guchii fi kan kana fakkaatan warreen kun maal jedhamu? Hoomotarmoota warreen jennu keessatti warreen ramadamanii fi akkasuma jalqaba irratti akka ilaalletti warreen allaattiiwwanii yookiin gita allaattiiwwanii jedhaman keessattidha jechuudha. Lukkuu, bullaallaa, peenguwiin fi joobirri warreen kun warreen gita allaattiiwwaniiti jechuudha. Shanaffaa irratti gita hoosiftootaa keessatti warreen ramadamanii hoosiftoonni bineensota lafee qabeeyyii keessatti ramadamu. Hoosiftoonni maloota mataa isaanii ni qabaatu. Maloonni kunis immoo akka armaan gaditti ilaaluu dandeenya jechuudha. Qaamni rifeensaa uwwifamu qabaatu kanneen akka canoo kun jechuudha. Dhaddacha aannanii waan qabaniif ilmoo isaanii maal godhu? Harma hoosisu. Qaamni hargansuu isaanii somba ta'uu fi onnee gola afuritti qoodame illee qabu. Hoosiftoonni maashaa diyaafiraamii jedhamu qomaa fi garaa addaan baasuu qabu. Fertilaayizeeshinii qaama keessaa gaggeessuun beekamu. Tempireechara qaama isaanii dhaabbataa waan ta'eef immoo hoomotermoota jedhamanii beekamu. Fakkeenyaaf hoosiftoota keessaa muraasni nama, saree, adurree, simbira halkanii, harree, leenca, kuruphee, jaldeessaa fi kan kana fakkaatan warreen kun warreen hoosiftootaa keessatti ramadamanidha jechuudha. Kanaatiif haala kanaatiin lubbuu qabeeyyii fi lubbuu maleeyyii warreen jedhaman ilaaluu dandeenya jechuudha. Yoo isinitti tole yoo obsan argu YouTube channel share subscribe gochuun dagatiin